Bilbila keessa irraa gaa siitingii faayidaa guddaa qabu kan namni hundi itti fayyadamuu qabu takka sana agarsiisaa jira. Bilbila keessa irraa siitingii namni hundi itti fayyadamuu qabu akkasuma lama ka faayidaa guddaa qabu kan namni hundi baruu qabu takkan isin agarsiisaa jira. Bilbila keessan keessa siitingii kana gaa namni hundinuu faayidaa isaa baruu qaba akkasuma itti fayyadamuu qaba. Inni tokkoffaa kan isin agarsiisu gaa bilbila keessa appilikeeshinii haala kamiin akka dhoskitanu appilikeeshinii iskiriinii gubbaarraa qabdan kana gaa appiin maskiinii bilbila keessa irra jiru kana siitingii keessa haala kamiin akka dhoksuu dandeessanuun isin agarsiisaa jechuudha. Lagizara barbaadan akka namni biraa hin agarre yoo feetan iskiriinii gubbaarra jiru kana siitingii bilbilaa keessa dhoskitu jechuudha. Yeroo barbaadetti modhattanii ol baasuu dandeessu. Inni kabraa kan isin agarsiisu appii bilbila irratti fayyadamaa jirtan kana akkasuma kan lama gootanii itti fayyadamu isinii heeyyamamu akkuma seera appilikeeshinootaatti jechuudha. Appilikeeshinii kan nagaa eessarraa akka itti banattanu appii yoo lama godhachuu barbaadan iskiriinii gubbaarratti lama gootanii itti fayyadamuu dandeessanu. Siitingii eessaraan akka seentanii akkasuma appii kana lama godhachuu dandeessanuun isin agarsiisa. Viidiyoo kana keessatti isiniin jira. Kana isin agarsiisan namoonni chaanalii hankoo hin beekne akkasuma chaanalii koo argachuudhaaf yuutuubii gubbaarra geessintanii Hussein Official jechuun chaanaliin kun argattu chaanalii yuutuubii gubbaarratti Hussein Official jedhaati. Barreessaa seenaa barnoota hedduu jala jira chaanalii koo jala galaa irraa baradhaa isiniin jira. Akkasuma chaanalii yuutuubii kana sabiskiraayibii gochuudhaan maatii kootti dabalamaa namoonni haaraa taatanii kan isin agarsiisu gaa gara barnootaas deemaa hundi keessan nafaana turaa isiniin jira. Bilbila keessa irraa ni seentu jechuudha. Qaayixaadhuma gara barnootaas nu oofaa. Bilbila keessa irraa gaa siitingii bilbilaa seenuudhaan haala kamiin kan isin appilikeeshinii bilbila irraa qabdan kana siitingii keessa dhoksuu dandeessan. Siitingii bilbilaa irraa eega seentanii bilbila keessa irraa bakka siitingii kana eega seentanii gaa siitingii kaje kaa tuquudhaan achirra eega tuqxanii Raawulee kana ola taa'uudhaan asirratti hoom iskiriin bakka inni barbaaddu jechuudha. Bilbila keessa irraa hoom iskiriin kan jedha kana irra tuqxu achirra eega tuqxanii ola taa'uudhaan gaa asirratti hide apps on home and app screen bakka jedhu kana jechuudha. Hide apps on home and app screen bakka jedha tuquudhaan as keessa kaa appilikeeshinoota bilbila irraa qabdan hunda tasarra jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti appilikeeshinii kaanvaa kana dhoksuu yoo barbaade akka inni iskiinii gubbaarratti hin mul'anne irra niin tuqaa eegan irra tuqee ka'ee appii sanarra eegan irra tuqee hanga 3-4 filachuu dandeessu sun jechuudha. Yoo barbaadan kanallee irra gan tuqaa eegan irra gan tuqee ganjallaa kana mallattoon den ka jettu ni jirti den ka jettu kaanii tuqxu jechuudha. Sana booda yeroo okee walakkaatiin baatanii iskiinii gubbaarratti dhuftanuu appiin sun iskiinii gubbaarra hin jiru garuu bilbila keessan keessa ni jira ni hojjeta waa takka isin jalaa wanti ni miidhu hin jiru wanti isin jalaa balleessus hin jiru jechuudha. Wanti isin jalaa badus hin jiru jechuudha. Yeroo barbaadetti ol baasuu barbaadan deebisanii siitingii irra seenuudhaan bakka home screen jedha kaa tuquudhaan gaa achi eega tuqxanii asirratti bakka hide apps on home and app screen kaa tuquudhaan yeroo irra gad tuquudhaan ganjallaaftanii danni gootu ammallee irraa kaasuu barbaadan ammallee achirra seenuudhaan mallattoo kana yeroo tokko appicha irra tuquudhaan ganjallaa dhuftanii den kayyatti kaanii tuqxu sana booda iskiriinii ol bahaa jechuudha. An tokkoon amma appilikeeshinii 2-3 isin agarsiise isin garuu appilikeeshinii bilbila irraa qabdanuu hanga 5 hanga barbaadan akka namni biraa hin agarre lagizeedhaaf dhoksuu dandeessu jechuudha. Bakka nama isin agarsiise kana keessa seentanii appilikeeshinii achi keessa dhoksuu barbaadan dhoksuu dandeessu. Yoo barbaaddeetti immoo ol baafachuu dandeessu jechuudha bakka hammaatiin. Kanaafuu barnoonni inni lamaffaan isin agarsiisu appilikeeshinii bilbila irraa qabdan kana lama godhachuu keessanii heeyyamamu siitingii kana eessarraan akka seentanuu fi appii isin yoo lama godhattanii itti fayyadamuu barbaadan achirraan oon gootanii fakkaatanii osoo googilii irraa gadi hin buufatin achirraan eega oon gootanii lama godhachuu dandeessanuun siitingii isaa isin agarsiisaa jechuudha. Inni lamaffaa kana arguudhaaf bakka siitingii irra eega seentanii siitingii bilbila keessa irraa jechuudha. Achirra eega seentanii ola taa'uudhaan asirratti advanced feature bakka inni barbaaddu advanced feature bakka irra tuquudhaan irra ni seentu achirra eega seentanii haala kanaas ni banaa jechuudha. Asirratti dial messenger bakka jedhu kana irra tuqxu takkaaf achirra eega tuqxanii appilikeeshinii kunniin arfan jechuudha. WhatsApp, Facebook, Telegram fi Messenger Anko akkasii an keessan garuu appilikeeshinoota hanga isin bilbila keessaa qabdanuu kanaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Kun lama godhee itti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Hammaan appii asirra jiru kana bilbila koorratti lama godhee itti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Asirratti WhatsApp yoon akkasuma lama godhee fayyadamuu barbaade siitinguma kanan on godha. Yeroon on gochuudha akkasuma irra gad tuqee install ka jedhu kun naa baha jechuudha. Install ka jedhu kun kanaafuu install kana yeroon tuqu appilikeeshiniin kun bilbila koorratti lama ta'a jechuudha. Yeroon install ka jetti kaa tuqxanii konfarmi keetti kaa ni tuqxu konfarmii gootu ammallee gubbaarra ol deebitanii yookaan immoo kana yoo dhiiftee rakkoo qabu neekistii imaan deemtu okee ka jettu kaa ni tuqxu yeroo okee tuqxan appiin kun bilbila keessa irratti ol bahaa jechuudha. Appii WhatsApp amma bilbila keessa irratti kan lama ta'a jechuudha. Yoo sira tokko jiraate lama ta'ee bilbila gubbaarratti mul'ata jechuudha asirratti.
appiin WhatsApp kun gaa lama ta'ee mul'ata bilbila irratti amma. Kanaafuu asirraan haala kanaan keessanii asirratti gaa haala kanaan lama ta'ee mul'ata jechuudha. Amma asirratti on ta'ee jira. Amma yeroon akkeessaa okee walakkaatiin bahee iskiinii gubbaarra yeroo seentanu bilbila keessa iskiinii erga seentanii WhatsAppiin lama ta'a jechuudha. Amma asirraa dhufee jira tokko kun asirraa ni qaba. Asirrattis dhufee jira jechuudha. Kanaafuu asirra jiru kana irra tuqxanii akkaawuntii isaa akkuma WhatsApp isa kaanii banattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Iimoo ta'ee akkasuma teelegiraama ta'ee waan barbaaddan. Yoo immoo iskiinii gubbaarraa balleessuu barbaaddan deebisanii siitingira seenuudhaan advanced feature bakka erga seentanii asirratti daayil messenger bakka jogaa tuquudhaan asirra eega tuqxanii deebitanii oof gootu jechuudha. Yoo oof gochuu barbaaddan oof yeroo isin tuqxanu sanduuqa kaatti raayitii kennuu isin gaafata. Raayitii eegatti kennitanii asirratti install itti jedhu kana yeroo takka ni tuqxu asirra jechuudha. Asirra eega tuqxanii deebi'ee oof ta'a jechuudha. Asirratti hamma deebi'ee oofii ta'ee jira jechuudha. Kunoo haala kanaan oofii ta'ee jira jechuudha. Yoo barbaaddan hamma deebisanii iskiinii gubbaarra godhattanii hin mul'atu jechuudha. Appilikeeshinii amma wala iskiinii gubbaatti lama ta'ee taa'aa jiru asirra ture hamma immoo hin mul'atu yookaan immoo hin jiru jechuudha. Haala kanaan appii barbaaddan takka siitingii bilbilaa keessa dhoksuu dandeessu. Kabira appilikeeshinii itti fayyadamuu barbaaddan lama gootanii itti fayyadamuu barbaaddan haala ma'aan isin agarsiise kanaan appii lama gootanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Haala kana itti fayyadamaa akkasumas siitingii bilbilaa keessaa waan isiniin galle barnoota siitingii bilbilaa keessaa waan isiniin galle akkasuma barnoota chaanaalii yuutuubii akkaataatti banattanii hanga dhumaa ilaa akkasuma akkaawuntii sirreeffattanii qarshii irraa argachuu haala itti dandeessan barnoota isaa namoonni barbaadda yoo jiraattan kumanteetti nagaafadhaa isiniin jedha. Barnoota hedduu akkasuma chaanaalii koo jala maxxansee jira. Barnoota feesbuukii, tiktookii, chaanaalii yuutuubii namoonni hin qabne banachuu qabdu. Irra baay'een namaa chaanaalii yuutuubii banachuudhaan qarshii irraa argataa jiru. Namoonni baay'ee jechuudha. Garuu irra baay'een keessan namoonni afaan Oromoo dubbattan waa xiqqoodha. Kanaafuu isinis galuu qabdu. Akkuma nama sakaanii qarshii irraa argachuu qabdu jechuudha. Amma yeroo kanatti maallaqni waan barbaachisaa ta'ennaan gara hundaanuyyuu amma dandeessan hojjechuu barnoota immoo akkasuma waa tokko illee haa ta'u viidiyoo dhaggeeffadhaatii irraa qabadhaa waan qabattan barreeffadhaatii isin fayyada guyyaa takka waan ta'eef bilbila keessan akkaataa itti fayyadama isaa kan isin hin galle yoo jiraate komanteetti barreessaa. tiktook akkaawuntii akkaataa itti banan akkaataa itti eeggattan akka akkaawuntii keessan hin banne akkaataa itti verifaayi godhattan yoo isin hin galle komanteetti gaafachuu dandeessu. Waa'ee bilbilaa wal qabate feesbuukii akkasuma bilbila siitingii bilbilaa keessaa waan isin hin galle bilbilan keessaa waan isin rakkise yoo jiraate komanteetti naa barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii fi sheer godha. Gaaffii dabalataa qabaattan komantii akaawun hin dagatinaa. Barnoota kutaattan hanga walitti dhufutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Hundi keessaniyyuu sabiskiraayibii fi laayik sheer gochuudhaan na gargaaraa isiniin jedha.